namni nama ganu jiruun tun gaaf tokko isa ganti wayita isa gantu ammoo akka ajaa'ibaatitti isa ganti akka inni yoomiyyuu fayyuu hin dandeenyetti isa ganti. Namni namaaf boolla qote gaaf tokko boolluma san keessatti kufa. Seenaa har'aa kana irraa baranna. Imalli keenya har'a gara biyya Iraaqitti zamana Saddaam bulchisanitti. Seenaan kun ammoo karaawwatame ilma Saddaam Udey ka jedhamu wajjin. Ilmi Saddaam Udey ka jedhamu kun ilma baay'ee badaa nama ture tokko. Udeyyiin kun weellistoota biyya Iraaq keessaa weellisaa tokko akka ajaa'ibaatitti jaalata. Qophima fedhe yoo qopheesse weellisaan kun keessa jiraachuu qaba. Hatta yoo sirbuu baatillee qophii san keessatti argamuu qaba. Seenaan kenna ammoo weellisaa kana ilaalchiseeti. Weellisaan kun maal akka ta'e maaltu akka irraa gahe seenaa harka fuune. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalaa Ahmad Oro. Gara viidiyootti haasen. Tole namtichi abbaan seenaa kana Sabaax Assaal jedhama. Weellisaa ture zamana Saddaam sanitti jechuudha. Sabaax Assaal jedhama. Sabaaxin kun bara 1964tti dhalate biyya magaalaa Shaxraa jedhamtu naannoo Dhiqaar jedhamutti dhalate. Maatiin inni irraa dhalate ammoo maatii humaan jedhu duniyaallee hin qaban hin jedhamu hin qabanillee hin jedhamu jiddu galeessa uf danda'anii jiraatan jechuudha maatiin isaa jechuudha. Saaliin kun obboleewwan 6 qaba. Saaliin kun obboleewwan 6 qaba. Durbaa fi dhiira jechuudha. Saaliin kun barumsa isaa osoo baratu barumsi baay'ee ittiin tolle almi gara hojiitti itti seenu hojii baay'ee hojjetee jira. Hojjeta ka guyyaan bulu dafqaan bulaa ta'ee jira. Akkasuma rifeensa muree jira. Akkasuma makiinsa fi yookaan akka huccuu hodhu ta'ee jira. Laakiin kana hunda keessaa wanni inni jaalatu fakkii kaasuudha. Hojii kana hundatti bu'aa argamsiisuu hin dandeenye. Laakiin kana wajjiin Rabbiin sagalee ajaa'ibaa wahii isaaf kenne. Rabbiin sagalee ajaa'ibaa wahii kenneef. Sagalee isaa kana qabatee gaaf tokko ijoollee garee wahiitu jira. Gareeleen kunniin ammoo jarrillee hin sirbanii dhaqee garee kanatti makame. Laakiin warra garee san keessatti jiru keessaa namni haga isaa sagaleen isaa bareedu hin jiru. Almuun osoo jara waliin hojjetu sargirra deemanii osoo sirbanii san booda kaasetti isaa jalqabaa gadhiise. Kaasetti isaa jalqabaatiin boom beekamtiin isaa gara samii ol deeme. Kaasetti tokkoon beekame. Kaasetti isa jalqabaatiin baay'ee beekame. San booda kaasetti lammaffaa sadaffaa osoo jedhu beekamtii ajaa'ibaa argate. Akka carraa ta'e ammoo ilmi mootummaa Saddaam Huseen akka ajaa'ibaatitti jaalata muuziqaa isaa jechuudha. Udey ka jedhamu. Udeyin kun ammoo nama baay'ee badaadha. Baay'ee badaa dhugama badaadha. Filmii wayin jira waa'ee Udey ilaalchisee ka hojjetame dhugama ilma badaa jechuudha. Almuhim Sabaaxin kun wayita Udeyin isa waamu haadhaqu malee gocha achi keessatti raawwatamu san hin jaalatu. Udey ijoollee xixiqqootanniin fidee wantoota argee irratti raawwata. Akkasuma osuma namni taa'ee faayanii dannosuu kamaal jidduudhaan masaaraa kana baasee samitti tokkosa ati gammachuudhaaf deemtee sodaataatumaan galta. Almuhim Sabaax waan Udey godhu kana hin jaalatu. Dirqama itti ta'e yoo hin deemne hin ajjeefama hin dhiisan zamana sanitti hin ajjeefama. Walgahii isaa paartii isaa haflaa isaa kana hundaa hin deema. Laakiin wayita manatti galee jaartii isaatitti himata. Akkana ta'een akkanatti ilmi abaaramaan sun hattan abbaan isaatu nama badaadha nama angoodhaaf hin taane jarri kun jedhe manatti dhuunfaa isaati waan barbaade haasa'uu danda'a jaartii isaa wajjin. Jiruun itti fufte. Jibbaatuma osoo dhaqu bara 1993tti jaartii isaa wajjin rakkoo wahii uumamuu jalqabe. Sabaahin kunii fi jaartii isaa jidduutti rakkoon uumamuu jalqabe. Jaartii isaa tun ammoo jaarsa biraa ilma irraa qabdi. Jaarsa biraarraa ilma qabdi jaartiin isaa tun. Almuhim bara 1993tti rakkoon uumame maali? Sabaax birrii wahii barbaade. Qarshii wahii barbaade jechuudha. San booda jaartii isaatiin mana kana haa gurgurruu jedheen. Manni kana ammoo kabite eenyu Sabaax. Laakiin
intaloota na yookaan namtittii tana akka jaalatuun agarsiisuudhaaf jecha mana kana wayita bitu maqaa isiitiin bite. Ka bitamee birri sabaa laakiin maqaan ka jiru maqaa jaartii isaa tanaani. Jaartiin isaa tun ammoo lakkii ani mana kana gurguruu jettiin. Abboo rakkinna kana ittiin dabarree mana biraa bitachuu hin danda'aa ani mana kana hin gurguruu jettiin. Ani mana kana gaafa anaaf si duune ilma kiyya kana dhaalchisaa jettiin. Ilma isii ka dhaalchisu hedduu kun ammoo ka jaarsa biraa irraa argattee dhaalchisuu barbaadde. Almuhim baay'ee waliin qaaqan sabaa hadada bahee deemuun waa'ee mana kanaa ittaasa waa'ee mana kanaa ittaasa. Jaartiin isaa tun maal yadda sabaaxii kana akka gootee ofirraa baasuuf xalaaqee maa ajjechaallee hin taane akkuma gootee ofirraa fageessu barbaadde. San booda mala wahii qopheessite. Jaartiin isaa malli isiin qopheessite maali? Akkana jette jaarsa kiyya kana hiisisa. Akkam gootee hiisisuu barbaadde. Jaarsi isii kun anjaa wayita qophii udee qopheesse kana deemu yookaan wayita qophii mootummaan Saddaam qopheesse deemu wayita achii galuu yeroo hundaa gubataa gala. Maaliifi waan paartii san keessatti yookaan haflaa san keessatti argutu isa guba. Yaani gocha udee gol ijoollee daddaa'ima tanatti durbaa fide yaani usuma paartii rafaa jiran nama ajjeesaa. Gocha inni godhu kana baay'ee hin jaartu. Galee gubata isaa kana manatti baha jaartitti hima yaani. Akkana yaani hagam kanatti dhagaame jedhee yaani hin jiraamtire gubata hima yaani namummaatu keessa jira. Jaartiin amma mala maal baaste? Anjaa inni yoo paartii kana deebi'ee haasawuun isaa hin oolu. Kanaafuu sagalee isaa waraabee mootummatti kenna akka inni hidhamuuf jette. Wayita inni hidhamu ammoo anillee isarraa fagaadha innillee narraa fagaataa nagaa rabbiitiin haa jiraatu achitti ofirraa xalaasisa jette. Almuhim akkam goote mana bakka kifilii ciise isaaniititti teeppii dhoysitee kaasettii keessa keette. San booda qophii wahii deeme jaarsisii kun wayita achii galu dhibbarra ta'ee gale aarii jechuudha. Akkuma galeen jaartii isaatitti haasa'uu jalqabe. Wayita inni gubata isaa bahee cal'isu ammallee xiqqoo nakaa goote. Yaani harka caafii keetti. Udayyiin sun bar nama badaadhaa miti jetti. Udayyiin jazbaa ammallee wayita inni cal'isuuf ta'u ammallee ittuma kennite. Haa inni dubbatuuf jechuudha. Inni gubata keessa jira. Inni ijaan argee dhufa. Gocha achitti raawwatama. Isiin oduudhaan beekti. Namni oduun beekuu fi namni ijaan argu garagara. Namni ijaan argu tokko wayita dubbatu gubataan dubbata. Isiin oduu qofaan beekti. San booda waraabdeenii geessitee kaasetta kana fuutee eessa fiddi mootummatti kenniti. Yaani poolisoonni fuudhanii kaasettii kana eenyutti fidan udeeyitti fida. Udee hin dhageeffate san booda qabee fide. Waan akkanaasitu jedhanii gaafatanii ana jedhe. Laakiin akka hin beektan akkaan jedhe. San booda kaasettii keessa kaa'anii dhageessisanii waan inni haasa'e hunda akkamitti kaasettiin kun isin bira gahuu danda'e jedhee gaafate. Maaliifi inni jaartiin isaata akkasitti waliin nyaatanii waliin dhuganii yaani yeroo sanuu isin heerumtee baate ta'uu isii wajjin ilmoo qabaachuu wajjin inni jaalatee ofitti dabale yaani akkana na gooti jedhee yaadee hin beeku jaartiisa. Hin jaalataanii yaani gocha kana irratti raawwatti jedhee yaadee hin beeku. Jaartii teetii jedhaniin yeroo kana aaree anatu jedhe. Endoom kana jedhe achitti illee hagaaftee waxii gannaqe. Hagaaftee yaani in dubbate. Anatu jedhe. Yaani jaartiin isaa gocha kana akka raawwatte erga beeke kaasettii kana fuudhee mootummatti kenne akka jaartii isaa taate erga beeke booda aariin itti dhagaamee qaharii jedhan san bira ga'an sadarkaa akiraa san gahe anatu jedhe. Endoom kan jedhin kan hafitu jira akkana waan akkana kaati gootoon jaaladhu waan akkana san booda udee ajjeefamuu qaba jedhee wayituma san murteesse. Ati addakee murteessuu hin dandeettu jedhanii booda abbaa isaa mootummaadhaan miti mootummaallee waraqaa itti fidannee ifaarramee haa ajjeefamu jedhee akkasitti sabaaxiin kun ajjeefame jechuun weellisaan kun. San booda jaartiin isaa akka inni du'e hin dhageette. Erga dhageette booda ammoo hin rifatte. Laakiin wanni nama aarsu erga inni du'e booda iddoo qabrii isaa deemtee san booda warra isaa wajjin warra mucaa wajjin jiraachuu jalqabde.
walitti dhufanii yani warri jaartii intala ilma kennaati jedhanii baay'ee jabeessaniini yani jaruma waliin jiraachuu jalqabte warra mucaa wajjin jechuudha haga jiraattu jiraattee laakiin addunyaan tun zoortee ima deebite yani yeroo dheeraa erga jiraatte booda ilmi isii kun ilmi amma isiin jaarsa isii mana gurguruu fi diddee ilma isii dhaalchisuu barbaadde kana ilmi isii kun bakka mootummaa jajjaba wahii hatuudhaaf deeme yani gruppiidhaan hatuudhaaf deema masaaraa qabatanii wayita dhaqu hin qabame erga qabame booda immoo mana mootummaa daffartaa jedhanii murtiin du'aa itti murtaa'e yeroo kana isiin baalasilxaana hin yani kabeetu hundaa bira deeyte حتى كان بين اللي يعني اتموف كنتي تمان المهم إسي كان باسو داف وسما كسيتو بالا سلطانة وهي برقيت أنا علمي كي أكا مرتي دعاء الرا هدامو سيف كورا جرين مرتي دعاء الرا بوزو هندندا لكن من هيدا على سيوازو هندندو مرتي دعاء كت مرتوف نيكوچو هندندا جرين يعني وسطا قبا يوكان موتا بيكا murtiin du'a akka itti murtoofne siif gochuu hin danda'a birri haganaa fidii jedheen isin birri hin qabdu maal gootere mana jaarsaaf gurguruu didde kana deebistee ilma isii kanaaf gurgurte mana ilma dhaalchisuu barbaaddu san ilma isiitiif gurgurte ka jaarsa ofiitiif gurguruu didde jechuudha almuhim baala silxaana kana birri hin fiddee baala silxaanni ammoo hattuu ta'e birri fudhatee simbeeku jechuun ni jalqabe baala sultaan erga birrii fudhate booda ateenuun simbeeku ani nabira dhufee turte birrii maal nakkanete ani simbeeku narraa baasa ema wakkateen siyyuu hin beeku jedheen baala sultaanni birrii isii fudhatee wakkateen ilmi isiillee mootummaan murtii du'aa itti murteessee ajjeefame murtiin du'aa itti murtaa'e ajjeefame ilmi isiillee jaarsa dhabdee ilma dhabdee mana dhabdee kophatti hafte jaarsa ofii gantee rabbiin ammoo mana sanillee isii dhabsiisee ilma isii mana san dhaalchisuu barbaaddu sanillee dhabsiisee karama ilmi jaarsi isii ittiin ajjeefame saniin ilmi isiillee ajjeefame boolla isiin jaarsa ofiitiif qotte rabbiin ilma isiitiin boolla qotee fi isiillee mana san gurgursiisuudhaan boolla qochisiiseef isiilleen dhukkuba jalxaa jedhamu hiitiin qabamtee isiilleen dhukkuba saniin du'uu dandeettee jechuudha haafa jechuun waan daangaa hin qabne maal qaba jaarsi isii nama beekamaadha rakkanne mana kana haa gurgurru hajaa ittiin baanee san booda mana biraa bitachuu hin dandeenna erga nama beekamaa ta'e mana sanii miti mana lamaa sadii illee bituu fi danda'a yeroo sanitti jechuudha hajaa yeroo sanitti jirtutti bahee jechuudha laakiin isiin haafa isiitiin jaarsa isii saniif boolla san qottee rabbiin kana hunda isii irratti raawwatee jazaa deebiseef jechuudha sabaaxi sanii almuhim warri isii ammoo warri mucaa jechuudha seenaa kana hundaa beekuu ka danda'an yaani wanni kun hundi ilma isaanii irratti akka raawwate ka beekan erga Saddaam aangoo irraa bu'e erga ajjeefame jechuudha erga Ameerikaan ajjeefte booda kaasettiin sun argamee kaasettiin sun ummataaf ifa ta'ee bahe shuuf rabbiin jaarsa isii qofa sammiidhuudhaan ilma jalaa fudhatee mana san isii gurgursiisee isiillee jalxaan ajjeesee erga isiin duute boodallee rabbiin isii salphise waan kana raawwatte jedhee kanaafuu haafa jechuun waan guddaadha haafa jechuun yaani waan irraa haga dandeenye of eeguu dandeenyu akkasuma nama nutti dhihaatu nama kenna jennu nama fedhallee maan taane aslan nama ganuun akka hin barbaachisne يعني وان فائدة هين كم نتوقع كتئ نبرسي سينان كن فيديو براتين هاجا ولد تبنوتي أكوا رابرتن اللي أبدي كبا فيديو براتين هاجا ولد تبنوتي نجاهن نافتراسيني جدا يو هاراتات سبسكرايب كوري يو ما تيراتات مو لايك شير نجاتي